Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii ani obboleettiin keessanii egaa nagaa guutuu irraa afaan qaba. Egaa marree obboleewwan kiyya har'a immoo kana fidee dhufe kaarotii fi argiisa yookaan reetii jechuudha. Maal gochuun barbaadetanii mataa kiyyaaf zayitii qopheeffachuun barbaadetanii mataadhaaf baay'ee gaariidha. Akkuma beektan kaarotiinis zayitiinsaa mataadhaaf baay'ee gaariidha. Mataa dheeressaa deebi'aa immoo warroonni mataan keessan haphii ta'e mataa yabbisa yookaan baay'isa akka baay'atee magarsu godha. Akkuma beektanii argiisni illee yookaan reetiin illee mataa keenya baay'ee laaffisaa baay'ee dheeressaa afoosdhaan illee akka nurraan dhumanne godha. Bareedina isaa eeggate akka nuufi dheeratu yookaan nuuf turu godha. Isiniin jedha obboleewwan kiyya. Eegaa maarree gara hojii isaatiittan eegala. Eegaa maarree obboleewwan kiyya reetii kiyya duraan dursee yookaan argiisa kiyya bifa kanaan qopheeffadheen jira. Eegan bifa kanaan qopheeffadheen booda ani asumattan daakaa gara asiittan naqadha. Eegaa maarree obboleewwan kiyya akkuma argitanii zayitoonii itti naqadha. Zayitoonii itti naqee jira. Osoo hin daakiniin dura zayitoonii itti naqattu yookaan immoo waan barbaadan waan fedhii keessanitti naqxu. Ani amma zayitoonii itti naqa booda immoo deebisee tana waan biraatti naqadha jechuudha. Ammaaf zayitoonii obboleewwan kiyya erga daakeen booda bifa kanaanii daakadhee qopheeffadheen jira. Kuni reetii fi zayitoonii bicha walitti daakee jira. Maal godhuu qabdu yeroo ibidda irra keessaanii ibidda sirriitti qannasuu qabdu. Haala kanaan ibidda sirriitti qannasuu qabdu. Eegaa maarree obboleewwan kiyya eegan kanaa sirra kaawwadheen booda gara kaarotii kiyyaatittan darba. Obboleewwan kiyya kaarotii immoo waliin hin daattanii kaarotii bifa kanaan qopheeffattu isiniin jedha. Erga kaarotii bifa kanaan qopheeffattaniin booda akkuma argitan kana kanaanan daakee wanna jedhe erga kana qopheeffattaniin booda bifa kana walitti dabaltu jechuudha. Obboleewwan kiyya bifa kanaan kaarotii itti dabaleen jira. Duraan dursee zayitoonii fi reetii walitti daakee amma immoo kaarotii itti dabal. Amma immoo maalan godha kokkonaatii itti naqaa jechuudha. Kokkonaatii itti naqadheen jira. Amma naga'u isinis immoo amma isin ga'u kokkonaatii itti naqachuu dandeessu. Kokkonaatii garuu wajjin hin daakinaayi. Akkuma isiniin jedhu booda irra itti naqadha. Kun amma itti naqeen jira. Ibidda garuu jala qannasaa. Innaa obboleewwan kiyya bifa kanaan suuta jecha sochooftu isiniin jedha. Suuta jecha waliin geechuu maaliif aga reetiin itti naqni kun wanna itti kaarotiin itti naqni kun ofii isaaniitii zayitii taafa'u gaafa ofii isaaniitii goggogan jechuudha. Agasiif garuu daftaniitoo irraa hin baastanii yookaan daftaniitoo wannaan jettan jechuudha. Dhibbiibdanii maaliif reetiin illee bishaan qaba. Kaarotiin illee bishaan qaba. Bishaan tuuxatee zayitii bichatti nu deebi'a. Amma walumaan haalaallu isiniin jedha. Amma akkuma argitan kana kaarotiin bifa kanaan jira. Yoo ga'uu isaanitti mul'ise kaarotiin wanna jedhe hin xuuxamaa jechuudha. Innaa yuutuubii kiyyaa sabskraayibii naaf godhaa. Share like naaf godhaa na jajjabeessa. Yoo na jajjabeessu baatta zeeginatiin qayyaraa jechuudha.
akkuma argitan dura atalaa fakkaata argitanii gizee dura tokkoffaa itti naqu atalaa fakkaata akkuma kanaan nuuf gahaa deema jechuudha. እና deebitanii immoo maal gootu mismaara anammoo mismaara itti naqee jira akkuma argitan kana mismaarri baay'ee jechuudha bataa keenyaaf gaariidha mataa nu hoosisuuf taanaani deebii immoo dhiiga keenya akka wannaa jedhu taasisa jechuudha akka hojjetu taasisaa siin jedha guddina mataadhaaf baay'ee gaariidha kana sinitti qaawwanni biraa immoo jechuudha yeroo mismaara itti gootanii hin baay'isina mismaarri asiidii qaba yooma mismaara takkitti ilkaan keessanii ilkaanus hin dhukkubee ilkaan keessanii irratti qabattan amma makka mataa afaan keessanii sin gubu hin beektu miti kanaaf asiidii waan ta'eef mismaarri firii 5 haga 10 ol ta'uu qabu. Ga'uusaa kan beellu yoo arafaan amma akkanatti arafaan irraa badaa jira yoo arafaan irraa bade ga'uusaa beenya jechuudha. Akkuma argita kana obboleewwan kiyya amma zayitiin keenya akkanatti bifa kanaan nuuf danfee jira yookaan nuuf takattakee jira akkuma argitan kana bifa kanaan jechuudha. Dhugaa mataa keessaniif baay'ee gaariidha itti fayyadamaa isiniin jedha warroonni reetiin qabne immoo kaarotii bichaallee itti fayyadamuu hin dandeessu kaarotiin mataa dheeressuu fi mataa haphii baay'isuu irratti ga'ee guddaa qaba deebi'aa booda gariin mataan kiyya dheeratu suubaminaan warroonni jettan yeroo tokko wanta isinii ta'u hin jiru itti deddeebitaniiti isiniin jedha kan isin hojjechuu qabdanii wantoota adda addaa jijjiirtaniiti kan isin mataa keessaniif hojjechuu qabdan isiniin jedha. Wantootuma akkanaatiin mana keenya keessatti zayitoonizim jedhaniituma fuudhaniitoo mataa ofii dibachuurra wanta akkanaa kanatti qopheeffataniitoo mataa ofiitiif dibachuu baay'ee gaariidha isiniin jedha obboloota koo haala kanaan osoo itti fayyadamtanii baay'ee namatti tola isiniin jedha. Akkanatti kaarotiin illee jalatti galee jira dibdibni isaati illee jalatti galee jira xalal jedhee jira ammaa fi nugaa jechuudha. እና obboleewwan kiyya ani wanna dhanna xanafafa egaa marree obboleewwan kiyya bifa kanaan zayitii mataa kootii qopheeffadheen jira akkuma argitan kana haala kanaan qopheeffadheen jira zayitii mataa kiyya xirratti jedheen naa ba'ee jira isinis osoo akkanatti itti fayyadamtanii baay'ee tokko gaariidha mataa keessanii fi isiniin jedha.